Ashama kam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii hambaa miidiyaa raasii darbu qophii saayinsiif teekinooloojii guyyaa har'aati. Qophii saayinsiif teekinooloojii guyyaa har'aatti kan qabadhe isinii dhiyaadhe lammii gurraacha beekamaa maqaan isaa Gaaret Moorgaan jedhamu bu'uuronni saayinsiif teekinooloojii ammayyaadhaaf taasise wajjin ilaallaa sagantaa koo hayaatan na hordofaa. Kalaqaan har'aa waa'ee isaa isinitti himuuf deemu kun meeshaalee kalaqaa fi lubbuu baraaran kan ammallee itti fayyadamne waan hojjeteef qofa osoo hin taane sanyummaa fi loogii osoo loluu hunda waan hojjeteef nama dinqisiisa. Maqaan isaa Gaaret Moorgaan kan jedhamu yoo ta'u bara 1877tti garboota duraanii Keechukuu keessatti kan dhalatan keessaa tokko yoo ta'u dargaggummaa isaatti garuu gara Ooyoo deeme. Barnoota kutaa ja'affaa qofa kan qabu ta'us Moorgaan ogeessa makaanika kan ture yoo ta'u yeroo gabaabaa warshaa huccuu keessatti erga hojjetee booda maashiniiwwan hundi akkamitti akka hojjetan baruu danda'e. Warshaa sanatti gara makaanikitti guddate garuu yeroo muraasa booda abbaa qabeenyaa ta'ee mana suphaa maashinii huccuu hojjechuu achis daldala uffataa bane. Jalqaba bara 1900 yeroon kun Afrikaa Ameerikaadhaaf yeroo rakkina guddaa ture. Garuu karaa daldalaa isaatiin Moorgaan milkaa'ina ajaa'ibaa argate. Dhugaa dubbachuuf bara 1920 keessa nama Afrikaa Ameerikaa Kildivaaliitti konkolaataa qabu isa jalqabaa ta'e. Yeroo sanatti wanti kun wanta ajaa'ibaa ture. Garuu konkolaachisuun baay'ee balaa qaba ture. Sababiin isaas konkolaattonni karaa irratti baay'ee waan turaniif karaa isaan to'annaa gahaa waan hin taaneef ture. Gaaret Moorgaan balaa xiyyaara erga argee booda yaada rimee mallattoo tiraafikii kana hojjete. Booda irrattis diizaayinii isaa boca qubee taa qabuun Jeneraal Elektirikii $40,000 gurgure. Moorgaan oomishaalee rifeensa Afrikaa Ameerikaaf kalaqe. Bara 1916tti ammoo dursa haguuggii gaazii kan inni seeftii fuud jedhee waamu kalaqe. Diizaayiniin isaa namoonni naannoo summii qabu keessa akka hafuura baafatan kan taasisu yoo ta'u sababa sanyummaatiin garuu bittoonni hedduun meeshaa Moorgaan kana hin amanan turan. Hojjettoonni haroo Erii jalatti taanaalii bishaanii fudhachuuf yeroo qotan gaazii summii tokko rukkutan. Moorgaan ofii isaatiin haguuggii nageenyaa kana uffatee albuuda baasota baraaruuf gara taanaalichaa seene. Sababa sanyii isaatiin Moorgaan guyyaa sanatti carraaqii gootummaa godheef akka gootaatti bal'inaan beekamtii hin arganne. Waggoota booda garuu waan isaaf ta'u argate. Warshaa bishaan qulqulleessu kan taanaalii tokko gubbaa taa'u waggoota 25 dura Gaaret Moorgaan Water Treatment Plant jedhamee maqaa isaatiin moggaafameef. Kutaalee balaa ibiddaa fi abbootiin qabeenyaa albuuda guutuu biyyattii keessatti argaman diizaayinii kana baay'ee ajaa'ibsifatan. Lubbuu namoota lakkoofsa hin qabne baraaruuf wanta gargaaruuf. Kalaqi Gaaret Moorgaan addunyaa kanaaf nageenya akka argattu beekamaadha. Akkasumas diddaa loogii lammii gurraacha irratti gahaa turan mormii yeroo sana taa'aa tureefis deeggarsa guddaa gumaachaa ture. Maarree goota jabaa kana galmeen seenaa kana yaadachuu qabuu fi hamilee fi kakka'umsa lammiilee keenyaaf ta'a jedhee keessaa filadhee isiniif dhiyeesse kutaa tokkoffaa kanumaan xumure. Torbeedu wanta biraan wal argina nagaadha. Sagantaa guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhe kan irratti akka bohaartan nan abdadhaa. Torbee dhufu sagantaa biraatiin wal argina. Yeroo gaarii.